Yooyyaa harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoowwan haaraa waraana ba'aa giddu galeessaa ilaalchisee halkan kana ba'an qabannee dhufneerra. Odeeffannoowwan keenya dursanii akka isin bira ga'aniif viidiyoo keenya laayik gochuun jalqabuun dagatinaa jennee kabajaan isin affeerra. Kallattumaan gara odeeffannoo oduu ammaa qabanneetti isin dabarsina. Iraan Israa'el raasaa bulte halkan kana Haifaa fi Teel Aviv waan arganiin beeyne arganiiru. Meeshaan waraanaa haaraan dhooheera. Yeroo kanas lafti mataan isaa raafamu samiin bakakkaa tufeera. Jeneraalli Israa'el Iyyaal Zaamir harkan cinqii jechuu yoo ibsu. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan haleellaa haga ammaatti godhe keessaa isa ulfaata fi qindoomina qabu Israa'el gubbaatti gadi roobseera. Bomboleettiin misaayila baalaastikii fi simbirroonni diroonii kan opereeshinii waadaa dhugaa afur jedhee waame jalatti dambalii 91ffaa gadi lakkiseera. Targeettiin isaas ifa ture, ergaan isaas sagalee guddaa kan qabu ture. Wiirtuuwwan diinagdee fi tarsiimoo Israa'el Haifaa fi Teel Aviv reebamuun kallattiin dhukaasa jala galaniiru. Jiraattonni Israa'el haleellaa kana ijaan argan samiin halkanii akka baqaqaa ture ibsuun yeroo misaayiloonni ifa dukkanaa keessa qotanii fi yeroo tokkoon mataa waraanaa addaan ba'e magaalota gubbaatti gadi bu'u arguu isaanii Aljaziiratti himaniiru. Dhohiinsi magaalota keessatti mudate humna balaa tasaatii ol kan ta'ee fi dambalii riifaas isaa gadi fageenyaan gara naannichaatti kan erge ta'uun himameera. Akka koreen eegdota warraaqsaa jedhutti haleellaan kun namoota miliyoonaan lakkaa'aman holqa akka seenan kan dirqisiise yoo ta'u jireenya guyyaa laamsheessuun ulfaatina haleellaa kana ibseera. Kibbarraa Ansarallaa Yaman, kaabarraa Hizboollaan Libaanos haleellaa kanarratti hirmaataniiru. Magaalaa Diimoonaa dabalatee gara naannoowwan tarsiimoo Israa'elitti misaayila furguugsaniiru. Kanuma waliin qindoominni Hizboollaa fi Huutii waliin taasifamu waan gadi fagoo fageenya guddaa qabu agarsiiseera. Kun haleellaa qofan turre agarsiisa tiyaatiraa humna wal simsiisuu ture. Haleellaa halkanii kanaan bu'uuraalee waraana Israa'el ijoo ta'an kallattiin rukutamaniiru. Gabaasaaleen akka mul'isanitti buufanni xiyyaaraa akka Teel Aviv fi Paalchiim naannoleen buufata xiyyaaraa Ben-Guriyoon marsaa kanaan haleelamaniiru. Magaalonni kaartarra jiran kanneen akka Teel Aviv, Haifaa, Beersheebaa, Iliyaatii fi Negeeb boombii boqonnaa hin qabne jala galaniiru. Koreen eegdota warraaqsaa Iraan haleellaa halkanarraa kanaan waan ajaa'ibaa hojjechuu ibseera. Ajajaan humna waraanaa Israa'el Iyyaal Zaamir halkan cinqii ture jechuun ibsaniiru. Haleellaan kun daangaa Israa'el irratti hin dhaabbanne. Guutummaa naannichaa keessattis bakkeewwan waraana USA gadi fageenyaan haleelamaniiru. Buufanni Kuweetii fi Saawudii Arabiyaa misaayila ulfaataa dhuguun isaanii himameera. Sirni raadaraa murteessaa UAE keessatti argamuu fi balaa dhufu adda baasuuf murteessaa ta'e guutuutti akka barbadaa'es himameera. Koreen eegdota warraaqsaa Iraan haleellaa bal'aa fi kan kana caalu ammallee akka dhufu akeekkachiiseera. Ammaaf naannichi hafuura isaa qabateera. Sababni isaas kuni kana booda waraana qofa miti. Innis gamoo bomboleettii guutuu ba'aa giddu galeessaa keessatti ijaaramedha. Kan magaalota raasaa jiru aangoo jijjiiruuf yeroo qabatamaa keessatti dirree waraanaa irra deebi'ee bocuu danda'udha. Gama biraan dhiphinni sadarkaa hamaa balaa ta'etti ol ka'eera. Ministeerri dhimma alaa Iraan akeekkachiisa cimaa kan kenne yoo ta'u, doorsisni USA'n Iraan gara bara dhagaatti deebisuuf dhaadatte seera idil-addunyaa jalatti yakka waraanaa ifa ta'e jechuun labseera. Ministeerri kun ibsa cimaa kenne Waashingitanii fi Teel Aviv balaaleffachuun waraana seeraan alaa fi gara jabeessa ji'a lammaffaa seene gaggeessaa jiru jechuun himateera. Dubbiin kun ibsa Doonaald Tiraamp fi ministeerri ittisaa USA Pete Hegseth kennaniif bu'uuraalee misoomaa Iraan irratti haleellaa hamaa akka raawwatamuuf ifatti doorsisaniin booda. Kunis warshaalee humna elektirikaa lubbuun jiraachuu namoota siiviliif murteessoo ta'an kan dabalatedha. Teheraan afaan kana dubbii qofa osoo hin taane lubbuun jiraachuu saba guutuu irratti kallattiin balaa ta'uu himteetti. Seera Roomaa durii dabalatee seera idil-addunyaa caqasuun Iraan bu'uuraalee misooma siivilii irratti xiyyeeffachuun yookaan akkas gochuuf doorsisuun yakka waraanaa akkasumas uummata gidduutti sodaa babal'isuuf kan qophaa'e ta'uu cimsitee dubbatteetti. Ministerichi haleellaan manneen barnootaa, hospitaalotaa fi iddoowwan aadaa irratti gaggeeffamaa jirus akeekuun qaamni duulaa kun waraana Iraan dandamachuu biyyattii cabsuuf kan kaayeffate ta'uu ibseera. Iraan dhimma kanarratti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi humnoonni addunyaa tarkaanfii akka fudhatanis gaafatteetti. Balaan akkanaa yeroo mudatutti callisu bu'uura seera idil-addunyaa mataasaa raasuu akka danda'us akeekkachiifteetti.
Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo gaggabaaboo namaaf qabanne kanuma odeeffannoowwan biroo bal'inaan qabannee turtii sa'aatiiwwanii booda aga walitti deebinutti. Chaanalii keenya subscribe warri goone subscribe gochuun viidiyoon kun namoota hedduu biraa akka ga'u like share gochaa yaada keessan karaa komentiin nuun ga'uun dagatinaa isiniin jenna. Aga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isiniin argin jenne asumaan nagaadhaan manna.